Urga dhufee torban kiyya har'aa achitti na tumte awwala dursee wanti jira sarratanya jira sarratanyaan wajji dhufee odumaan wajji dalagu waan dalagu kana mul'uun mul'isu diddee harka na gubdee maashinaan awwala harka na gubdee achii kaatee dalagatanii fuutee biiroon na deebisanii biiroollee taa'ee fuudhanii dalaga achuma deebi jedhanii dirqamaan achuma na deebisanii erga achi na deebisanii booda ammallee balbalanatti cufanii na tumanii achii dhageettanii jirtanii obboleettiin teenatu waan jettu erga dhuftee reefuu ji'a takkaa fi torbii lama jechuudha. Garaana nyaatte wallaahi miskiina tiyya carraan namaa kun wallaahi yoo rabbummaan nama qajeelche malee baay'ee waagaa nama kafalchiisa jechuudha. Akkuma argitan mucattii kana wanti sababa isitti ta'eetiin jedhe hojjettuu mana keessa isii dursitee mana san keessa jirtu jechuudha. Keessattuu jechuudha yoo rabbiin isin laaffise malee hojjettuun takka isin dursitee mana san keessa jiraatte taanaan madaamii caala isitu xamadee isin qabaa jechuudha. Wallaahi xamadee isin qabdi jechuudha. Yoo rabbummaan isin laaffise isinummaan yoo jabaattanii ofirraa dhoorgitan malee baay'ee ulfaata jechuudha. Sarratanyaa dursitee mana san keessa jirtu wajjin hojjechuun baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko waagaa hedduu isin kafalchiisa jechuudha. Miidhaa hedduu isinirraan geessisiifti jechuudha. Dhageettanii jirtanii hin hojjettu jetteeni itti himti madaamitti. Maashiniin harka na gubdillee jedhaa jirti obboleettiin teenatuun. Akkuma argitan kan isii miskiina tareefuu biyyarraa dhufte. Tawarraanis walii hubannoo hin qabne ganaadha. Wal mooyixaa hin qabdu. Himachuufis rakkatteeti. Isiinoo maal gootire isii cunqursite isii gadi qabdeet hin hojjettu jetteeni maashiniinis harka isii gubdee jechuudha. Akkasiin nama hin qabne argite jechuudha. Isinii galee keessattuu jechuudha. Sarratanyaan dursitee mana san keessa isin dursa jiraatte taanaan dalagaa kiyya kophatti naa kenni jedhaani. Sarratanyaan wajjitti walitti hin hojjetina. Dalagaa keessan addatti isinii haa kennan. Isinis dalagaa keessan beeytanii hojjettan wannumaan waliin isin gahee hin jiru jechuudha. Gaafa san jabaattanii ofirraa dhoorguu qabdan. Atis hojjettu akka tiyyaati jettanii afoo dhaabbattanii ofirraa dhoorguu qabdan. Isinii galee ofirraa sodaachisaan isinii jira obboleeyyan kiyyaa. Mucattii kana kalaalaa sababa itti taateet itti gorsitee madaamii isii isaan keessattuu sarratanyaan dura mana san keessa jirtu. Yoo isaan gorsiteetiin hin jette baqa mana isaanii akka waan baqa itti gaafatamummaa isii dura mana jirtu saniitti kennan. Waan akkanaa godhi jedhiin amma hojjettuu haaraa yeroo fidan ta dura mana jirtu sanii waan akkanaa godhi jedhiin waan akkanaa haa gootu itti himi waan akkanaa barsiisi jedhaniin isaan. Isiinoo maal gootire ofii madaamii itti taatii jechuudha. Jara of jaalachiisuuf hojjettuu miskiina dhumarra dhufte san cunqursiti gadi qabdi hin miiti jechuudha. Isinii galee kanaaf obboleeyyan kiyya kana beekuu qabdanii laalaa sababa itti taatee itti gorsitee hojii hin beeytu hojiin hojjettu jetteeni biirootti deebisiiste. Warri biirootis atakkam hojii hin hojjanne jedhaniini madaamtitti afotti dhayan jechuudha. Kana malee maali wanni ijoollee keenya nyaachisaa jiru Su'uudi Arabiyaa keessattis wanni nyaatamaa jiraniif ijoolleen keenya wanni qalamaa jiraniif akka horii sababa kanaafi jechuudha. Sababa kanaafi. Maaliif jennaaniin ijoollee rakkattee wantoonni baqa cinqamtee yoo gara biirootitti nageessaa jetteeni biirootti gaafa geessan warri biiroo maal gooti furmaata laachuu fidhiisteet kabalaan isaan afutti akkanatti kabalaasii jechuu jiraati bar akkanatti kabalaasi wamtuu sin gaafatu Itoophiyaa rakasaa lubbuun Itoophiyaa rakasa ta'uu itti agarsiisan jechuudha. Isinii galee kanaaf jara afutti yoo si dhoofte saa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa jetteemi Oromoon dur yoo mammaayitu. Kalammiin kee sabni kee seeraanaa dhaabata ati jettee itti dhayite gaafa si dabaddabu akka waan seerri hin jirreetitti Itoophiyaa seerri Itoophiyaa akka waan tumaa ta'eetitti akka waan reebicha ta'eetitti itti gaafa agarsiisan jarri maal haa godhu. Mirga namummaa kee sarbitee yoo jarri akkasi goote jara afutti jarri maal haa godhu. Jarri badii tokkos hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya jechuudha. Wanni har'a nu tuffachiisee lammii hunda keessa Itoophiyaan bichaan bakka hundatti dhumtu. Itoophiyaan bichaan bakka hundatti waa hedduu taatuuf sababa kanaaf jechuudha. Sababa warri biiroo faayidaa takka hin qabneef
sababa keessattuu jarri arabdoota afutti ijoollee keenya reebaniif tumanii wajjin gara manaatti deebisan. Maali rakkoon isii maal rakkatte? Bakka atis waan akkanaa godhiif waan akkanaa sirreessiif atis hojii kee hojjedhu jedhanii hin gorsan. Kaballaan isii afutti gurra micciirraan itti ol ka'an jechuudha. Madaamtittiin maal goote gaafa san? Adaa akkanaa qorichi isaanii jettika. Gaafa san gaafa akkas godhanii wajjin mana isiitis si deebisan ta duraa caalaayyuu sirra deemti. Waan sirri duubaan hin jirreef, waan namni isii gaafatu seerri isii gaafatu hin jirreef isaanuu akkana dhayanii miti jettika isiillee.